والله كما قرأت فصل قرأت متى وفيس إتنقلت إيه وجيت أكدنا صعوبة تسوية والله ما أعرف يا ستي تفاميلي سيباسة تفاميلي سيباسة إيه من دهن كيك مشاني أرسي كده no ani wanoodha tokko wayii beeku beeyta duraan argee ture beeyta mana mubaarak kanatti boo'ee ebaluu maqaan dhawwaama mucayyoo wayii kuba 200 irraa nyaatee mucayyoo boottee maraattee beeyta akkasitti mubaarak birrii ofii kafalee fi mucayyoo sanii eegasii booda oromootti waan aangooti sababa oromoo akkana ta'e akkatti nyaatame makiinaa takkittii qaba takkittii san ilmoo takkittii qabu mutti laan ebaluu dhayaa jiru bar ali ebaluu dhayaa jiru wallahi maqaa dhayaa jiru جربت تاني تركين دب لا مهم بها واسع انقلب كرما تمتا كنا تنا تتايبه تا ستار جينا مكان بيجنا تطول بيتا في تاسو مساي تمي دغه اما لكو سافر دغه بس بورت كياده ديسكاونت غود ارغيتي ثم لما كغافته دبرده كما شان ارغنا انجده والله كما شان ارغنا انجده ترام كما شان ارغي suuraa amma bakka sii qabsiisa fiizaa keenaan jedhe ay rabbii mala du'aayaa qaba xiqqoo ishee mallaqa sanillee dafee ofirraa nama of gadhiisuu miti akkasitti hafe rabbi khayrii godhu ammoo jalaa himna bilooke rabbi rahmata naa godhu ijoollee rahmata godha jedhee dhaqee koomanti jalatti barreesse abboon tuqinni yoo ati keessa takkitti jecha badaa dubbatte bilooksi godhan jedhe bilooke irratti yaa ummata nama ko warra followersi guguddaa qabu kanam warra akka nasrii kana dura kan jire warra akkanaa kana akka saaxilamu akka ummanni nyaatan waa dabarsan wallahi kana irratti amma maada si kallisate kana mun jenna wol bayt warra keessa warra maa tunu ga yoo tunu akkuna jaani akkatti laafite maaltu nama gaariidha oromiyaa maaltu nama gaariidha ergis jetta erganii maaliidha alii dhageeffadhu amma maaliif ta'alaa qabiyyoota alaa hunda imaaraatii hattuu maalii akkasii kan jedhu kana maali nama kana otoo beekan yaadu fi qaban irratti inni rakkoon isaa guyyama isin amma dhagaadhiidha warri namni hundinuu amma ka ufiiyyuun beeku beektani kana maa haasaarraa haga anaan ba'uyyuu amma waan gootan isin yoo waraqaa dalasiifattan abbaa barbaaddan birattu kifiyyaa marraa sadiin kafala isinitti mee jiraan haaza nasiya dubbataa jiran namni gugurdaan biyya kan yeroo baay'ee irra deddeebi'anii bakka sadii kafala jechuun tokkoffaa osoo fiizaan kee kun hin dalagamaaf hin dalagamuun beekin birri 4,500 ergi warra siin jedhu san ittiin kennin ittiin ergin awwal shee birri taashiiraan talabu birri 350 yookaan birri 400 itti ergi nama san kabirat dalasiifattu san baada namni sun fiizaa kee talabee muwaafaqaan fiizaa keetii dhufe fiizaan kee muwaafaqaan eega dhufe okay wata karakko takkan qabu gaafa birrii 4,000 gisee takka itti ergite hoo itti nageeraa fiizaan kee muwaafaqa dhufuu didee wanni kee rakkoo qabaa kakootaa kiyyaati jedhee birrii takkitti sittachin deebisu kanaaf birrii 350 hoo 400 itti ergita sanuu akkaawuntii isaa irratti harkatti hin kennina birrii keessa akkaawuntii irratti ergaa fi baada sanii yoo ta'a muwaafaqaan sun deebi'ee birrii 4,000 itti ergi achiin booda 4,000 sanii waan hunda eeganni sii xumure gaafa aayidiin keessi harka ga'e birrii isaa kaafe herregii waan walii galtan keessa 400 illee keessaa baasi 4,000 illee keessaa baasi kasi biratti hafe fuudhu kenni siifillee isaafillee hojii qulqulluu waan qulqulluu achiin booda eshi gaafa 300 gaafa 300 san kennu dhufuu isaa beeku akkamitti beeku
dhufee fi dhufuu baatee isaa maaliin natti agarsiisa namichi sun Wanta si erga kamar online irratti online fayyadamaa jirtami. Miseeji dhufa waameera dhufa waraqata jira ittiin talaqa. Risiiti kennamaaf yeroo talaqa. Malee akkanatti isin jedhee fi wanni hundi risiitii qabu. Garuu immoo anuu kanan beeku tokkoffaa gaafa viizaan kennuu taakii afurii kan achiisi jala galatooma wallaa kana dubbachuu anuu hin beeku jalqaba laal agarte laal subhaanallah awwalatti ergaa kuma shan jedhanii bar wallaahi Kuma shan erginaan jedhe bar sanuu akkam naan jedhe beektaa hin beeku garuu maalifi bibiin dhaqee jala dhageeffadhe jennaan haasawni isaa akka bishaanii jedhamu akka daa'imaa sibiil ga'u wallaahi Aleeti akalas gitim jedhe amma madaamiti yatte sime madaamiti isin annamitti na dhoorge garuu rabbiin nunaa godhe rabbi sababa sii godhaa miti qooyimee naan jette kalas qotas gabbaayii naan jette. Ani birrii erguudha suuraa kee diskaawunti godhe wallaa paaspoorti diskaawunti godhe ergee fi birrillee erguudhaaf qophiidhaan taa'aa jiru. Achuma akkuma tasaa madaamiti yamaare yadde jennaan qooyimee naan jette achuma jedhe wallaahi dubaddee kolfaalii Silkiin nama biraa dhaqee gaafate nama san beekaa kolfaa adin beekaa bar duraan argee jira boo'ee labar dhiiga kanatu cayoo maraachee wallaa 200 irraa nyaate suuraan nama malee barin beekaa yoo tura mana mubaara kanatti yisiisanii irraa fuudhaniifi anuu amma osoo waa erginaan jedhan anillee waanuma akkasisanii heeda osoo erginaan jedhan shanan waluma qabee erga laalta nu beekamu waan namni jedhe kana hin beeku obboleettiiti galiitti taayiwaan qarshii 5,000 isan galii taayiwaan uffataatiin banadhu wallaahi yoo arsii taate karaa harargee kana deemishii tagadi fidi arsirraa magaalarraa gara garaatti nagadiiti akkasitti ittiin jiraatu wallaahi. Rabbi darajaa kee ol fuudhee matarra isin mataa keessanii warra kaa'eetin itti gaafatamummaa manaa naa kennu wali. Gara turee duraa koldeebe. Ali maafiqaan kun hagam turre dhabde. fakkeenyaaf akkuma siistemii jedhame. Yani yoo xiqqaate hagam turre. Mashaare. Niuti baddu seenaba. Niuti qabadhu dhageeffadhu. Yoo guyyaa wixata, kiiftata, roobii, kamisa, jimaata, guyyaa kanneen yoo fakkeenyaaf wixata yoo talabde kiiftata ganama deebi'a yoo namni sun rakkoo hin qabaanne yoo malaffaan nama sanillee rakkoo hin qabaanne yoo sun deebi'a. Rakkoo akkam jechi? Rakkoo jechuun rakkoo akkam? Rakkoo baay'ee jira bara muwaafaqaa jechuun si galee fakkeenyaaf jawaaza keetii fi wanni kee kana immigireeshina warra mootummaa biyya kanaa asii eessa ergama beekta abdabee ergama. Nama kanaa viizaa dalaguu barbaanna jedhanii achi ergan. Achi abdabeerraa achi gasii deebi'a. Haa dalagamuufi yoo jedhanii achi sii deebi'e malee yoo ati rakkoo qabaatte achuma hambisan hin deemu. Wanni mushkilaadha.